Ashi bakka amboonish wala garramade. Sidu bisa keessa rakkoo fakkeenya erga. Abshir wallahi nu sintu bisa ajaa'ibaatti. Kooloo fi deebiseera rakkoo fakkeenya ergi waan akka rakkoo hin jiru ayi. Ashi imbooyin dhugaa rabbi. Wallahi ija seenaa laaluu sinaan imbooyin. Wallahi. Ashi. La wallahi na deemanii beekaa biyya namni obboleettii qabaatanii yaani wallahi duutu nama beekama ummati sana yoo wallahi. Ogeettiin sikitti aante sun hidhamuu qabdi. Aku jalan sih kan lah, kalau masih dawal saya kita atas. Aku menjadi kita atas. Sip, ijamak seenaa laaluu sinaan garaan nyaata dhugaa rabbi. Wallahi. Ana amma filaalu dadhabaara wallahi. Hin danda'u waan akkana. Qonnoo yeroo kana hin danda'u. Wallahi. لا والله رياضي قال ده ندبر من تعمله Jaarsan qabdu. wah asli dari sama le aku tuh dia sih ya gaiba Leon kai. nalan tak urus ju nama dah tante Orang kai wurin jero. Kai. ama asli wain sih mau cudu kamu ana sih mau tuhan aksar naji Dura Tolong orang siapa? nama ama isa gutur almane dinasa yo komada kai mali de karabbe na tiru do miran kaman kai on. asli milenin kau mali ki milen sama hal mau muslimat mau usia No, itai du de ku ba ma da mori de te. Wurje de mara ma da mi da wurje. Patana dar ta. Amana lagi apa asli lenta baburin kayak saga baji lenta baburin kayak saga akan itu sih tiar gadame nafsa rasa Beritti bafachu fe dama koini. koilin baba cufa adalah birin kap Dolar barbada. tau la ayo wanda fimpat mata dan mutail mu afur dala sanha Mereka telah jalan makan ada wallahi asli sakin حدود كفلا والله لغة دبوا شو دكتور إنسان حدود كان شو دبوا شوفت Yani kira gilti kan ufi fe dama mana ka jirta kan ufi fe. ما أنا بجيرتي أكا خنتو فين فات Wallahi. والله لازم إذا بودا هلا يا يغورو موجيا يورو دين سيتير قد أصلي أكم جت Email yo no gadin baita. TikTok. إيميل يساوي كيسا باسة دين سير كون كون Okay. Rabbi sirra ajala. والله لازم نما هدون كيسا أنتو بيتا نام تكو غافين عادي بسودي سيرتي غويا ميكا ندت Aye wan gotu. إيه Amboda kesan PayPal email password di erga PayPal ya curang account ke katuite bakka balance jedhu jira katuite windiro bakka yoo tuuta jira email password di galchite achirratti achi ergitu ambirri keessa baate kenna. خلي والله أبشر قلده مقرو والله أصلي سجان في جنة هاتو Maal akkana mana jaalatu ta'e godhata. Fuula kee jira. ويا تلاتين جالة تاتي جالة تاكل سي بيا خار سلاسين جالة سلاي تاكل نمني أتي جالة كبدو نما لينشا چالوان هاي أجايب كبدار أكم ده چلو سين جالة دا أو بليسا خي أگر أو بلو ما هدو دا كان سي جالة دميا أو بليسا تي لين بيخو تاها أو بليسا فبليتي واني نكام نبومان دي ربنا المرة بود جانته غرو سين جالة بكذا أنا أقولنا والله لازم قودا كان تواني سي خلنا بيه Jechuun ammoo osoo akka carraa ta'ee biyya tokko jiraanne gidee achi seenaa gurgurdan tafaa manaamin jala hattee naan kennitu. Animo wallahi asli sifin kan wani ne sifin kan ne ni beta ai har ke na bara dole society oromo arre wona kas je boru akati miti je din daga mun diru ma daga daga ngoro harma tagidi kana fi fagal ta amma kan ro mu de ma kan de aka da fate tir aka da fate ti aften ta khairo mu ta kon jala dai sa je chan fu de ma kam de tame
eenyu jaalladha. Tadi mah ya citi nih maga kaitan toko rana ke beti na ini kare te Natti luga gemi wallah ka dia terbe di fokai sana fakate sabar bukan lagi ni kawa Abdul Semo adu da kan jalada ai tinaya ni me adu se hani si jalada di jide ta du de Abdul Semo kalau orang mau tanpa sekolah kami dah sudah dua tiga ai akamiti kapsa ya tu kan kapsa orang mau jadi sekolah kami ne bren kabra kan ar ki dungam dume do konala la khairo kaisa dia curi modal ciri malah ini kata Tidak rara rara de lega hai akamiti meeshaalee itti dhaabbattee bare dhalchuu kolaa'uu jechuun bare firii sanyii dhiiraa keessatti akka barii isaan qaqqalee godhan malee meeshaaleen dalaydee bara simmeetii irraa hin baatee fikiraa hakati sampai dia tin dewa Aku bener aja lagi cuma wallahi asli. Dia kalau udah ada video tidak dia di sini aja pak. Nanti kita tuh mau ada dah. Hai, saya kan sana dari berang kaberangan alas menjuru. Muncul bered durat ikut sholat jadi tim tak. Hai, reeditti sadaffaan heerumtu ready ti sada fane rumah itu ready tier, mah ready jalan dua. Sela ready ke kita lawan jenabi dengan rantai kabel jalan asa. Ada ready jalan dulu. Wani jalan dulu. Enggak dah, ni bro siapa? yeroo shaqaa jaartii qabu maa Ada ready jalan dulu rumah siapa rawa ya. maa jechuu Ready dah, bro siapa kamu rawa ya? Ready jalan dua. Ini sana enggak mati. Akam ati xiqqoo dhiiga gara jaarsaatti deeme kakkee yeroo shaqaa akka dulloome san feetaa ijoolleetti qoleen jaalatti jechuu Lagi fadu osoo kasinte nama zabana amma kana keessatti osoo kasinte ni jira. Yani kan malah kabula si bulcha. Amma shababa ni jala kan sin juda de. Shababa mi tokko amma jala guutu ni jira. maal goota dullachaatu jira jaarsota baay'ee jira dulloonni taman ol ka'uu dandeen Akkas kana me aye nama tokko ko dhugaatii jala be kun fidda. Dooralaan si qabsiita gaa. Aduun si daadu jala jaalalaan qophaa taana wallaahi dullachi jira ka waggaa 87 jira biyya kana Dulla chaanii tala. Ay. kana qophilleetu namarra bulan jenne Yani gala osoo dullacha akkasii sanyiidhaan ni jira miiga yani jiddu jireessa tokko haa. jidduu jireef ash Amma dhugatti silaan hirkee kaayiroo asirraa nama xalabattee maaliif haadha faadhee san hin fuudhin dhugaan eega mucaan sonuu jaalatee sirraa hidhattee addeesse. Hai. eenyu Kama wani fuudhee ashiitee fuudhee kan. hamzaa moo Hamzaan yemee haati baateetis ganna qabtee jirti. hamzaan jaalatu ati Hamzaan jaalatu. ati jaarti kee duraa eessa dhaqe wal lolta moo hin qabame moo akkam Laa. Bultuma jaanjanuu hin jaar. Jaaruudhaaf ammoo hawwiin qaba. Galee biyyattiin heerumtee. Wallaahi galeetiin biyyatti heerumu. eenyu wajjin mana keessa galtam Dila ijoolleen teenya obboleeyyan alagaa ijoollee. Ijoolluma argee teenyaa wajjiniin galu. mee kaamera mana keessa maammadoo ni jiru mana keessa Wallahi nan tekken dur Muhammad Oli si kalaan te kaawna biron dur. Nagarto. Kodaan tokko na biron dur sireeti yerraan kophaatti yetaa eegamii ta'uu jechuudha. kophaa jirta mana keessa Kophaatti yaan dura ta'e ijoolleen teenya teessee rifeensa walii dha'u durti saalaatti. tuutatti mukayyama keessaa fuutee teessiftaata mushawaraan si ergu maammadoo tokko kaashii yeroo yaade kophaa buluu Maaliin itti godhatan silaa fadheen baantu deeqaa tekke naaf hin jeesu. Niin hin fadhine malee. Jaalalaan hin qabin. Wallahi jaalalti naan qabdi yoomiyyuu taana. jechuun Kan kaafatu maali nama jaalalti qabdee kaafataa. Jaalalti nuun hin qabne illee shiitiin kaafata. Habibti ati amma nama dhukkubsattuudha dhugaa rabbi namni hin kaafanne dhukkubsata maal Akkamittiin dhukkubsatudha. Sababni inni irra dhukkubsatu hin ta'in siimu amma dhugaa san dubbachuudhaaf jaalalti fadhiin tuni jaalalarra dhaabbatti yaar. Waan ta'e qabee kaas. no fedhiin nyaataa dhugaatirra dhaabbatti
fedhiin sammuu noormaal irra dhaabbatti. Jaalalli waan biraati, fedhiin waan biraati. Ayyaasni fakkeenyaaf amma dhalaan ani fi ingati ta'e dabbaa qabdi waan dhufee si bira dabarte. Adeemsa ta'e bitti na qaabatta. Ituma Bira jedhaa bilan. wallahi. Arabaakis sababni noo. Ati amma dhiira bareedaa chestii qabu argitee yoon kaafanne yookiin rakkoo sammuu qabda yookiin rakkoo nyaata qabda rakkoo nyaata rakkoo dhugaatii sirratti duutee jirti jechuun simmeetiin kan sirra du'ee jira wallahi. Anu ijoolleedha maalirra du'aa miti maaliif naanti garuu yaani namni tokko tokko asloo namni takka ni beekta yaaniif dandee jiraata nam tokko akka ganna qabatee jiraatu. Waasitti biyyatti ati ijoollee magaalaati moo ijoollee baadiyyaati? Ijoollee magaalaati baabileetti muddate. Dirreedawaa ijoollee dirree. Goolii tanaa miti? Baabbilee tapha dhangaa goolii tanaa miti? Baabbilee tanaa dhangaa goolii kana ta'e. Akka waan lafan beelee goggodhataa jirtaa jira bara. Lafa ni beekta haa ta'e. Ijoolleen namni baabbilee hin beekne hin jiru. Ishi lafa Antarktikaa dhufeen godhatanii jira bara. Namni karraa irraa dhufe wayyaa bakki inni irraa dhufe baabbilee waan ta'eef. Si dubbisee dura ta'e naan jette san si dura dubbii balleessee. Leen qabdu naan jette. No. Ani baabbilee wallaalee osoo hin taane wanni ol ka'ii siin jedheefi yoo akka carraa miilan qabaanne nama akkanaaf godoloo wajjin taphadhu jedhee qaama kee guutuu laanuufi malee lafa asitti dhalatte wallaalee miti. Dhagaye amma. Dhagaye. Amma biyyatti gaafa ijoollee gaafa biyya jirtu. Yeroo Anjudaadii natti hoo. akkanumatti osoo karaa deemtu waan wayii gizee wannoo jedhu wal koru argitee kaafattee meetuuti. Yaani egaa guyyaan biyya jiru xiqqeenyaan waggaa xiqqeenyaatiin nama tokko hin jaalladha waggaa 8 nama tokko caasan jaalladhe nama tokko caasan malee nama takka qalbiin tiyya nan bulchu. Baadaan ibsitanii wal dhabe biyyarraa beetiin biyyarraa. Warra keessanii horii eeyidee bishaan fa'aa buute. Hantuunni takka. Warri kana ana bichaa qabanii akkamittiin bishaan fuudhan. Loon hin tiisinaafi? Wallahi takka loon hin tiisan. Loon tiisuu dhiisiti takka loon tiisuu dhiisi karaa loon bobbeen bobbaan. Okay, barattee barumsa. Baradhe barnoota yoo barnoota taate baradhe. Okay, magaalatti baratte moo ganda keessan baadiyyaa deemtee tiniin Hararrittiin baradhe. Abbaa kiyya birattiin baradhe. La Hararrittiin baradhe. maaluma kiisitti meetiriin si amansiisare. Akkamiin na amansiisa. Nama baadiyyaa kan fakkaata haasii yaada narra facaafadde. Raayin kabalatti. Amma waan jaalalti kaafachuuf jaalala walitti hiitefi amma fida jechuun osoo ijoollee baadiyyaa fa'aa taate jechuun gizee bakka bineensonni kunniinuu kuusan dubartii ilaaluu dandeessu akkana jetti. An dhiirti fayyada buruja nan fuuta. Dhiirti ana ifin jette buruja nan fuuta. Yoon buruja dhiira fuudhe malee. Shiishaa arginu taate. Takkaan argina shiishaa dhiise karaa shiishaan bee'uun baadha. Lubuu isaatu nagar. Haara bannaati shiishaa bira biyya bihaan. Sobi. Wallaahi hin dhugu shiishaa. Mee rabbi addunyaa akiraa naa hongessa shiishaa dhugee. Wallahi rabbiin afaan naa qabu takkaa shiishaan duuna daladhee duniyaa irra dhufe. Hin dhuguus. Makaddaa shiishaa namni irra dhugeessi irra fuuse as ta'u. Asli. Tuna mala kiyya ta'e. Intala maal taate. Taa'if ka shiishaan harkifne maaltu ni kaafachiif maal kaafan. Jalatti sirraa muraanii. Guyyuma namni fudhatu sana siraataan narraa mura. Nama gaditti narraa mura. Nagee foduu waan takkaan siima. Osoo kaafachuu hin ta'in, osoo kaafachuu hin ta'in, ana madaliyaan dhiyeessa dhumaan addaa. Ani dhagaye. Ogeettiin sikitti taate sun hidhamuu qabdi. Akkas taanaan siif hin kanna ragama siif dawwaltee qixaatta. Akkam jennee qixaata nama. Sirratti ajjeesse barsu meetii kee. Sababni noo. Akkamitti ati dhiira bareedaa yoo argite yoo wantoota garaagaraa yoo argite akkamitti itti dhagama. Akka itti nadhageemuu jira yoon dhugaan nama tokko kan hin jaaladhu taate wajji laaqadha wajjiniin taphata. Namni sanna gana jeetii kan hin iyyaanne ammas ni beekama. Baay'inaan namaa wajji laaqachuu dura namni kun jaalala ammaa tana keessatti ilmi namaa nama gana malee tokko ka jaalala dhugaa si kanes yoo wajji jireenya dhugaa jiraatu hin jiru. Wani nin janaajanniidhaaf waa hundarraa moggaa ba'ee jiraadhuu fi dhiiraa wajji haasa'uu kana hunda biraa dhufee jiraadhuu fi waa hedduun harka waa hedduun dhageetanaa. Ati jaalala keessatti madooftee beeyta? Nama onnee ta'e tana dhiiraan madeesse? Namaan dhugaan jaaladhe waggaa 8 namaan jaaladheen dhabe eega guyyaa si jaalalatti hin deebine waggaa 5 Suudii Arabiyaa eegaan dhufe waggaa 6 jira.
Sigane Rabbi Sani sana. si Kalau jaalate. tu orang juga kau ide dah. Makanya jatuh orang Sababa kau di kana mana la mana. jaalala kufee jiraachuu kiyya sirreessee hin jiraadam. Okay, bara mati tu lafan nama reba ni mayu intalo ni mara te fayan kabu ya. Nama jala tu ture wallo le oso onne dia madae fayu di le oso jette duga kurang masir siri jette. Onne si madae. Akkasumaan sirriitu jiraadamne waan nama dootee jirtuuf jaalala dhugaa ilmi namaa namaan kannuu achirratti ilaala. Niin dhaga jee guyyaa tokko yaala guyyaan isa dhabe biyyarraa hin ba'e. Amma ini tabra pur ere. An fuune innillee jiraachuma jira. Akan itu kain le pun jiru wata dare. Alhamdulillah rabbil alamin. Guyyaa sanii guyyaan akka irraa kana ni yaadadana fakkaata alada ture. Isaa jala deemuudhaaf guyyaan kiyya dhumatee jira. Akka carraa ummaa kiyya biratti hin kutee inni harare ijoollee harare ummaa kiyya biratti hin kutee cawwa dhala jalaa kaasuu didee gizeen isa sanii ilaala jee ka'ee dhaqee akka carraa isaa hojiin taanitti jiruun harkee garaa na qabu. Isaa akka garaa dhalaa hojjetu. Ijjiba finji irratti qabde. Ijjiba finji irratti qabde. Bas bakkuma xiqqeetti isaanii irratti qabe anarraa siin kijibu dhugumaan siin daa bakkuma xiqqeetti isaaniitu isa na keessaa baase. Wallahi amma garaa na nyaatti hanicho wallahi. Wallahi asli bargaadu siin daa wallahi ergaa hidhatee akkamiin jedhu beektaa addaabeetiin jira laa jechuudha jaalattu tuni ilma namaa dhisi muka alaarraa isin qabdi gizeen isa bira dhaqee hojii sanaa harkee guyyaan aruuza ture laa aruuza tureeti ifa kaara baadhamsanii tattaa'uu jiranii ani tuni sirbuuti makiinaadhaan dhufee moggaa dhaabbatee gizee ifaa qabsiisanii bara abaluu fi abaluu wajji jira inaan jira ka'ee gizeen ifaa qabsiisee laalee dubbiin tu yaqiin amanuun dadhabe achuma naqa isaa beeku amanuun dadhabe wallahi guyyaa mana keenyatti hin galle achumarraa hin biyyarraa beeku. Subhanallah. Wallahi ati ofa qabla kawfin ajeti kan ofa qabda. Obsa guyyaa san jechuun wallahi hedduu miidhame. Miidhaan guyyaa san miidhame ni fayyada garuu akka rabbiitiin ni fayyada malee. Alhamdulillah baguma jiraate dhagette miskiina ko. Annati zoore bargile ati in kaafa dhunatti dhagamu jettu wala mucattiin fayyaan qabdu jedhee. Nyaadheetiin dhugaa fadhiin hin qaba. Nyaadheetiin dhugaa fadhiin hin qaba dubartiidha. Garuu bakka isa waan hin argee jiru. Yaani ilmi namaa kun bofa guyyaatii fi halkan ta'e badeessaa jee karaan baddeessaa. Amaneera bara mana amansiifteetti miskiina ko. Amma onneen kee kuni fooloo godha akkuma dhiidha maangaame. Chattintu miskiina onnee isii fayyina. Amma yoo dhiira akkamii argadhe onneen tiyya fayyitii jettee yaadaati. Akka doktora jaalaa tokko ta'e. Yoon dhugaa dubbadde dhiira dhugaan na jaalatu kaniin akka farada irratti hin argina. Addunyaa kanarraa jaalalawanni balleessu farada. Kaniin farada isa irratti hin argina. Dhugaa isaa san isa baree halaalaa xiqqaan alatti isa yoon heerume nan qocho. Jaalala dhugaatiin farda. Qabeenyaan qabaatiin qullaa haa jiraatu jaalala dhugaa qabaannaan onnee qulqulluu kan eebitii wajji jira. Amma tokkocha wayii ilaalee si barbaadu miskiina na amantaa nama gaarii ta'u. Asli wallahi nama dhugaan na jaalatu yoo argite dhugatti si amanee nama san abdii muradhee si muradhe rabbi hojii si qabadhee isa saniif asirraa hatta hojii guyyaa sadii osoo hin geenye si bira ni mul'ata. Wallahi. Wallahi laazim. Kuna nama dhibbaa fi 80 wayii na jala jira. Waada fi sana kan. Saddeettamii wayaa soofta nama kuma dhibba lama si dhageeffatee booyaa jira asitti akka waan du'eeti. Dhiisi san daga dhoora kiyya. Wallahi booyaa jira asitti kun biyyi namni irraa boonna jiru Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Su'uudii, Itoophiyaa. Booyaa jira namni hundi wallahi. Wallahi anaa yoo namni hundi kan jaalala dhugaa beeku si bira jiraatee aduu har'aatanii osoo ati deesuu dinummaatiyya. Maaliif naan jii an nama ummaatiyyaaf ummaa ta'uun fadhani beektaa rabbiin namalee waan ilmoo isiif hin kannin nabicharra waan ilmoo booda'aan ta'e rabbiin hin kannin nafumaatiyya namalee ilmoo obboleessaaf obboleettiin qabu nama bakka san naa bu'ee finna qabu harkannaa wallahi aduu har'aa hedduu bandee bu'a. Baddalama manuma mana jira subhanallah. Ani naannoo asitti dhalatte kana sirriitti beeka hiriyoota illee qaba beektaa kanaaf akkasitti haasaa. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu jira naannoo ati jettu kanaa fi barooda fi ammallee ijoollee machaaraa karaa maal ganda sammaa jaayabo boortee beekta? Ati boortee isaa beekta? No hiriyoota ijoollee baay'ee wajjaan ijoollee wajjin jira amma ijoolleen boortee suudii kana warri jiran ijoolleen nan beekne jiru naajii Mustafaa tokko fa'aa. Namni jala daa'ima xixiqqoolee na biratti guddatan yamanitti amma mucaan gaafa dura daa'ima wayii na bira dalagaa dalagachuu hin dandeenye kan maasitti ijoollee qabu hunda jiraatu biyya kana. Kanaaf
Naannoo ati jettu kana fa'aa ijoollee baroodhaa jamaala baroodhaa tokkumaa yoo beekte ijoollee baay'ee jaalladhu waan jirtuuf siyaasa malee gilee fogeessitee baadiyyaa irratti dhaladha gilee ati jettu kan beekamoo biyya hiriyoota baay'ee tola waan qabu lafuma beeku maqaa qofaa miti naannoo wata illee beeku faamilii jaraa beeka beektaa sanii garaana nyaata Maashaallah nama ni beeka. kanaaf Maashaallah nama ni beeka. amichooti bakka asitti haa toluu hin yaadini Ayyee. Mana kamooti si gurgura ishii. Nama imana qabu harka naannoo gurguradhu. Gatii xiqqaatu na gurguradhu. Jechuun si gurguradhaa jiru mala mallaqa ati jijjiiru miti. Ni kaasi ina. Ani wayi maallaqa siin deemu. Yaani osoo maallaqa hin ta'in nama obsa qabu laan namni obsa qabu waan dabalan qabu ni beeka. Bakka nama maazari egaa harmee ta'e takkitti taate harmee ta'e baruu barbaada. Nama laal harmee makii faamilii isaanii guutuu beeka. Lakkoofsa isaanii qaba hin beeka. Faamilii keenya barti. Lakkoofsa maazarii ta'eetiin haa erga. Abshirra harmee ta'e raqama si isaanii si barreessa rakkoon qabu abshirna bara. Dhuguma haatati takkitti dhaate. Wallaahi laazima obboleessaa obboleettiin qabu. Abbaa keetitti baafachuu dandeessa. Bakka maatii keetii wal barsiise si bira dhaabadha. You are best my sister. Akka ilmoo xiyyatti ija makii seenaa laaluu si laala garaana nyaatte dhugaa rabbi. Wallaahi. Aan amma si laaluu dadhabaara wallaahi. Hin danda'u waan akkana. Qonnoo yeroo kana hin danda'u. Wallaahi. Ishii Adii dhuma rakkoon qabu. lakkoofsa keenyaa erga ishii. Bakka keessaa wal dubbinu. Gisee hunda yeroo laayivii jirtu gisee hangas irra jiru fa'aallee natti erga wajjin kolfaa ishee. Abshiraanis. Ayya. Ayya. Hin booyin dhugaa rabbi. Wallaahi ija seenaa laaluu si laalan booyin. Wallaahi. Ishee. La wallahi na deemanii beekaa biyya namni obboleettii qabaatanii yaani wallahi duutu nama beekama ummati sana yoo wallaan taate hedduu wallahi biyya isin daytee wallaalamuu hin qabdu biyya isin hin dhaabbatin illee hin qabdu sarraansi yeroo hedduudha wallahi asii ameerikaa hunda daytee sarraasii mokkolattee rabbi malee ta'e ilma namaan taatu dadaameessaa jidduu kana hin qabdu jaanii waan namni ilma irra baaddatiin kana hin qabdu wallahi tanuma rabbiitu hundinuu ilma namaati irraa himte. Abshir abshir. Waqaa jira modullooman isaan. Ummaan kiyya shabaa baddaaddaadiyyaa tana dhaabbatti. Abshir abshir. Sima takkitti rabbi kuma godhuu fi jaarsa gaarii haa hiruu fi sima ilmaan babbareeda rabbi haa kennu ishii sareeti. Yoo ati ilmaan babbareeda qabaatte hin kennitaaf. Ilaa nama fakkeenyaa fi maallariin kiyyaa nama guddaadha ijoollee qaba. Ijoollee xiyyeetti gargaarachuu no problem. Boy. Giza namni hundinuu yaani wallahi giza namni hundinuu obboleeyyan kana dubbisan anis namaan dubbisanii fadhaan maaliif fuduu danda'e isii faarra dabalatumaan karaa isii baarsee faa biraa deemu. Natti deemu yeroo hedduu gizeen kophaa faa taa'uusa. Silaa namni maallaqaan bitachuu taate bitadha ture maallaqaan bitachuun taatu waan rabbiin namaa qoodatu. Waa rabbi abshir abshir. Sitti hin dhagaamin bakka wajjin jira nutu obboleessa keeti. Eshi? Ashi wallahi asli. Ashi bakka ambooyish wala garramade. Si dubbisa keessa lakkoofsa keenya erga. Ashi wallahi nuti dubbisa ajaa'ibaatti. Fooloo fi deebiseera lakkoofsa keenya ergi waan akka rakkoon hin jiru ayi. Eshi? Ayi wallahi. Ashi. Sila bada gilee fi dabbare maamin wanta yari. Laayi mahara kokkottu kun ijoolleen na biyya illee si jaalatanii fooloo si godhanii kuma diidama galuu fi kuma diidama galchaanii fooloo godhaati. Dhagite? Ijoolleen na biyya hundi isaanii miskiina waan kana qorii jiru. Abshir. Inshallah hin dhufaa wal simbira. Kaayiroo moo? Amma inshallah yoo akkaan taate baatii takkaa hundaa asirraa gad dhufiin deema alaatu kaayiroon deema jeetiin. Kaayiroo barre karaalee nima akka duraanii miti. Fiila dhumuun hin danda'ama. Doolaara 3,000 waan akkasii gaafata kabiriin. Ati darrakkoon qabu. Gara riyaala 7,000 waan akkasii natti bakka. Maallaqa Itoophiyaa moo? No, doolaara riyaalli 1,000 Itoophiyaa meeqata?
Aman tangka malah waan orang kaya juruf. Kumna kuda shan. Kuma aka malah kaya Ethiopia ti kuma di bejana ta. Kar basante. Riyal Nanda kuma kuda di. kuma di pasadi. La realo kumni taka kuma di minti jar. Kuma soddoma jedhaa jiranii. Guddaa. Guddaadha. Kaayiroo dhufuuf almost gara akkas taanaan kaayiroo dhufuun meeqasi fakkaate? Doolaara kuma sadii dhibba shani beekaa kaayiroo dhufuuf. Isaayyuu namni hundi fiduu hin danda'u la. Nama hundaaf hattuu jira. Kaayiroo namni biyya kana nama fiduu danda'u nama hundaaf. Anamma gilee ana akkana jedhee kan biraa dhufee kaayiroo si finna namni jedhee akka dhufee birrii sirraa fudhan. Namni hundi nama fiduu hin danda'u. Asir sumarra tila wana wana dinu. Nama sadii almost ijoollee nama lamaan nama fidaa sadii nama fidaa namni sun immootu ijoollee an beeku lamaanuu sii galee hiriyoota kiyya warra mallaqa aleetti nyaatu akka carraa namni amma asirratti nama baay'ee si ilaalaa jira booda keessan dhufanii birrii sirraa akka fuule. Riyaalatti gara riyaala kuma kudhaniiti doolaara kuma sadii dhibba shan jechuudha doolaara Ameerikaa. Jechi sanuuyyuu biyya kana yoo ka dhufan jechuudha yoo dhufan yoo ispoonsara qabaatte Kanaadaa kana Ameerikaa yoo namni ispoonsara sirraa ta'u yoo jiraate yoo doolaara kuma sadii kana kafalanii riyaala kuma kudhan suudii kafalanii dhufan rakkoo miti xiyyaaran dhufta waan ta'eef xiyyaaran dhufta. Link barakon kau. Kijiba kan qabu miidiyaa sirrii yoo biyya Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa kana ispoonsara sirraa ta'u yoo jiraate rakkoo miti yookaan birrii Itoophiyaa kuma dhibba sadii ta'a doolaarri kuma sadii kun. Birrii kuma dhibba sadii kanaan waan xiqqoo wayii biyyatti yoo godhattee suuta dalagattee biyya bakkee teessoo maaliif kuma dhibba sadii kana baaftee as dhuftee birrii kana fiduuf yeroo dheeraatitti fudhatte galee. Yeroo dheeraatitti fudhata kuma dhibba sadii baaftee kana fiduuf biyya kana teessee yeroo dheeraatitti fudhata waggaa lama waggaa sadii waggaa afur argachuu dhabuu dandeessa. Biyya kanatti namni yoo dhukkubsate hin fayyu si galee. Sheekiin jira, duriyyeen jira, hattuun jira. Maraataan jira sigalee nama biyya kana nama hunda jira finfinneedha kaayiroon akka finfinnee sigalee kaayiroo fi finfinnee jechuun hattuun kasuurratti keessa nama deemu ka sossobee miirra garamaan kaanyaatu jira finfinnee qaba. Kanaaf miskiinni tu jechuun walalaafatti tun uummanni saayikoolojii jedhee maal jedhee sossobee birii seerkaa fi uummata ka dalagatu seerkaa fanii maal jechuu jira waan ta'eef dhugootitti himaa. Jechi ati birrii kana baaftee as dhufurraa yoo of duraa nama qabaatte rakkoo no problem. Of duraa nama ni qabna. Adaadaan ni jira. Obboleettii abbaa kiyyaa na dura jira Ameerikaa. Mariitii ni hin galu deema. Homaa rakkoo jiru doktor asirrii beektaa jedhanii naa dubbiftu akkuma kanatti. Amma namni viidiyoo kana rakama kan gadi fiisni waliin quunnamsiis. Inshallah. Akkas godhi yookaan immoo birrii asitti baaftu kana harmee sanii yoo gargaarte du'aayisii gootii. Yoo ofii waliin godhatte sigalee amma UN biyya kanatti fakkaatiin kaaftu yoo dhufte Suudaaniin guyyaatti nama kuma dhibba jaha nama miliyoona se Oromoo Itoophiyaa minaamini kan namni maqaa dhaa jiru jiru sigalee Suudaanii malee sigalee waan akka sanii yoo ispoonsara qabaatte immoo rakkoo miti waan waggaa takkaa akkasii abibsi. Waan nama biraa qabnachaa waraqaan tun naadumachuu jirti yoo waraqaan tun har'a naadumachee bakka dirree xayyaaraatti na yaamanu har'aa waliin deema yoo torbee kana keessa naadumachee akka amurallee waan narraa qabu. Amma qaxxisa magaalaa jirtaa yoo dhaabi. Magaalaa Riyaadiin jira qaxxisa. Okay kafalattee galuuf deemtaa? Silaa kafaladheetiin galee. Bakka rabbi karaa nagaa si'a ofii kutattee jireenya dalaga irraa baatee galaa jiraattu oma rakkoo qabu. Inshallah khayr inshallah. Rabbi ala inshallah makana kaitanni tudisasi. Rabbi adalto. Hai. Bye bye Halicho. Bye. Malaikan tadi so jadi. Amin. Hai. Sekali kawan. Kayaknya sih Osman sudah tahap air udah tikau. Silani kana yumal mat kanun dana kochi sih. Jadi miskin negara bote sih nabo cipte olte. Ini lo sono mau boleh se fue. Ya Arab mau dia kareka. Ani mana mau kalau nama halal argu dubi kota ya apa? Wallahi. Bayang kamu kaya nanggor sih tadi nama nanggor sungkawa.